بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا وردفتوتا أورو لبسدي جاتما وكجرتن هندتي نجيني كنا كبجات برهاجة وجتة هر اللي بليس كنا أكتيفيستي أورمو أيو أورمو يرو غرغرات ثم تكنا سجلة تقولان بيكمو قبضة سنين بيات لجرا سندورة لكم يا دتن متى دوري وان هواس نكنا كيس جرو وكاتا بيكنا كيس جرتو إذا ما هواس كنا روان توكو مريان نتوري نيادتني كودا كان كيسة يامو عالم سياسة هواس نكنا كيس جرو لما قالتي filannoo amma sirni kun hin geggeessaa jira jedhamu kaabis dabalatee wantoota kanarraa mari'annaa haga dhuma sagantaa kennaatti akka nu hordoftan kabajaaf jaalalaan isin affeera. Filanniifidhaan yeroo geesse gara Oromoo 360tti yeroo gabaabduu keessannaa dhufuu keessaniif hedduu galatooma ulfaadhaa. Hanqina yerootiif jecha sagantaa kennatti kunnee gargar ba'uun kenna ni yaadatama. Akkuma waadaan agaltanii naa deebitan ulfaadhaa galatooma. Hedduu ulfaadhu Usmaan galatoomatis. Hayyee mee akkuma jalqabaaf nu ta'u amma Itoophiyaan Cittuun sirna addawaawii yookaan fi sirna EPRDF OPDO jettee uummata keenya dararaa turte. Achirraa kaatee ODP taate. ODP illee diidee amma bilisiginnaa taate. Filannoo torbaffaa jettee sirnuma yaadii giisan itti fufsiisuu bifa fakkaatuun maaliif isa itti fufsiisuu bifa fakkaatu yoo jennu filannoo achirraa lakkaawwatanii jechuudha. Paartiilee siyaasaa Oromoo keessaa warra eeyyamamaa ta'es miidiyaa irratti dhiyeessanii ilmaanuma Oromoo jidduutti paartiilee jedhanii wal mormii paartiilee jedhanii waan garaagaraa miidiyaa kanarra argaa turre. Walumaa galatti filannoo jalqabarraa kaaftanii mee haga biin tallitan wanti kanarraa jettan maal jedhu? Filannootu jira jedhamee wanti irraa dubbatamu kuni dhibbatti illee ta'u hanga takka hordofaan tureera. Falmii dhaabbileen siyaasaa gaggeessan hedduu waan ta'eef akka malee hedduu waan ta'eef hanga tokkoo fi bakka daawwatamuu qaban haala carraa argadheen hordofeen jira. Gaafiif deebilee miidiyaalee garaagaraa irratti godhamanis qajeellotti ilaaleera. Iddoo hedduutti gaafileen dhaabbilee siyaasaatiif ka'aatiin turanii gaafileen gaggaariin ka'aa turanii iddoo tokko tokkotti ammootu gaafileen ka'uullee hin qabne gaafileen garaagarummaa babal'isuudhaaf qofa yookiin ammootu dhaabni kun dhaaba akkasii jedhanii booda ulee ittiin garafan yookiin ammootu ittiin sodaachisuudhaaf malu gaafilee fakkaatan yeroo ka'an ni agarta. Walumaa galatti garuuyyuu dhaabbileen siyaasaa filannoo irratti argaman akkaataan ani itti arge mormii isaan yookiin ammootu daayaloogii gaafiif deebii isaan gaggeessan jidduutti gaafii wal gaafatan jidduutti illee wanti an arge dhaabbileen siyaasaa tokko tokko maqatu mormitoota malee deeggartootuma dhaaba lammataa akkuma beektaa puupeets yookiin ammootu taammaan taqaawamii jedhaniin warri TPLF taammaan taqaawamii san bira darbanii amma dura gaafii wayii irratti yoo laaltee jettu mormitootuma ulaagaa isaan ittiin jechuu ni dandeettu kan hin qabnetu jiru. Isaan kanaan ani saree ollaatiin wal fakkeesseetiin ilaalaa. Maaliif sareen ollaa tokko yoo ati ollaa jiraattee ollaa waan jirtuuf waallee itti darbitaa ganama galgala si argaa sittin dutu si simataa almost akkuma maatiitti si ilaala ollaa. Yoo fagoo irraa dhufte qofa sitti duta. Wanti nama dhibu kan arge dhaabbileen siyaasaa filannoodhaaf dhiyaatan mormitoota jedhanii kan dhiyaatanii yeroo isaan badhaadhinaa ilaalcha badhaadhinaa dhibbatti deeggaranii fi yeroo isaan Oromootuma qofa isii kaasan kanneen biroo hin dhiisaayyuu yeroo isaan ammoo ejjennoo sagantaa siyaasaa ABO yeroo morman arga. Kuni waan biyya san keessatti ta'ee hin beekne keessattuu Oromoon waggoota dheeraadhaaf dhiitamaa tureera, rakkachaa tureera, dararamaa tureera, hidhamaa tureera, ajjeefamaa tureera. Yeroo duraatiif carraan ABO'n filannoo sana keessatti hirmaachuudhaaf argate yeroo kana yeroo ta'uu qabu atleast silaa dhaabbileen mormitootaa yoo danda'an kabajaa ABO'dhaan malu kennuufi yoo dadhaban ammootu callisu isaanumarraayyuu callisu because ABO'n egguu kaasnu waa hedduutu nama mul'ata. Yeroo mararaa guddinaa filannoo keessaa namni hafee hin beekne dhaabni isaanii hafee hin beekne almost sadarkaa hafuu irratti diliita kan taane qofa sodaa mircaa boordiitiif hirmaatutti dhaabbileen haarofti lafaa babbaan tokko kan amma dura maalummaan isaaniitti iyyuu hin beekamne garuu maqaa Oromootiin ijaaraman bajata mootummaa irraa argatanii fi maqaa mormituutiin jiraatan isaan akka saree ollaa ta'an sun jechuudha. PP'dhaaf ollaadha. ABO'dhaaf sadarkaa diinaatti ilaalaniitiin yeroo morman arguudhaa ol Oromoo ta'anii an dhugaa dubbachuudhaaf wanti nama qaanyeessu hin jiru. It was a shameless thing. Dhugaa seenuudhaaf falmiilee sanniin keessatti
fakkeenyaaf si hima. Dhaaba siyaasaa hooggana jedhanii Finfinneen Oromoo ta'anii dhaabbilee siyaasaa Oromoo hedduu keessatti illee Oromoo miidhame jedhaa dubbataa turanii yeroo as bahanii maal jedhaa turanii wantoota ilmi namaa hin dagatamnee fi seenaaf ta'u keessaa uummanni Oromoonni Finfinneen tiyya jedhee iyyuu hin beeku. Abaa'otu yookiin warra siyaasaattu Finfinneen ta'a Oromooti jedha malee hanga jedhu agarra. Isi Oromoo keessatti qeerroon Oromoo 5,000 ol kan gabbarre Finfinneen ta'a Oromooti jedheeti. Qeerroon Oromoo 5,000 olitti gabbarame suni dhugaa si himuudhaa fi akka amma isaan jedhan kana osoo hin taane dhaaba siyaasaa ta'anii osoo hin taane dargaggeessa Oromooti. Probably yeroo sanas namoonni akkana warroonni dhaabbilee siyaasaa akkanaa ijaaranii deeman maqaadhaaf qeerroo keessa dhaabbatanii garuu ammoo qeerroo keessan basaasaa warra turuu danda'an malan akka ta'an warroota garaa isaaniitiif deeman akka ta'an nama agarsiisaa. Garuu gara abaa'otiin gaafileen ka'aatiin turan ejjennoon isaan qaban kiliir godhanii dhiyeessuun suni yoo xiqqaatee uummanni Oromoodhaa ejjennoon abaa'oon qabu maal akka ta'e arganii jiru. Abaa'oon gaafii Oromoo hunda deebisuu danda'a. Sun guyyaa filamee fi yoo filatan boodaadha. Garuu one thing filannoo kanarraa si'achi qabuu kan hin dandeenye. Abaa'oon Mararaan Faatii yogguu filannoo kana keessaa bahan abaa'oon filannoo kana keessatti hirmaata. Haa hirmaatu malee dirreen abaa'oon ittiin filachuu danda'u dirreen dimokiraatawaa qophaa'ee fi jira. Equal fair election gaggeeffama hin jiru fair election. Abaa'oon mo'achuu danda'a hin mo'atu ta'a. Nama tokko lama kursii takkaa lama argachuu danda'a. Because kana siin jedhu fakkeenyaaf miidiyaa irratti waan argaa turre keessaa namoonni naannoo qeema nuti dhalanne keessaa baanii naannoo Dodolaa fi Adaabbaatti gara Baalee kana wal dorgomuudhaaf gadi deemanii yeroo isaan hawaasa isaanii dammaqsuudhaaf deeman caasaa mootummaadhaa uummanni akka ittiin baane dhorkan. Uummanni akka ittiin baane haa dhorganiyyuu malee isaan maal godhanii makiinaa isaanii irratti faaruu uummata keenyaa dhimma Oromoo kan calaqqisuu fi alaabaa resistance Oromoo struggleedhaaf resistance hiitaatu qabatanii magaalaa keessa socho'anii yeroo deebi'an agarree jira. Kuni kan agarsiisu maal agartaa achirratti poolisoota karaa deemanii agartaa. Poolisoota karaa deeman kana yoo agartaa namni dhaabbatee isaanuma dhageeffachuu hin dandeenye. Why? Because dhiibbaa jiru uummanni du'a sodaataati filannootti deemaa jira. Yoo jara kana wajjin dhaabbadhe galgala kana caasaan gandaa bilaashatti na ajjeesaadha. Haa ta'uti garuu wanti takkittiin abaa'oon yeroo ammaatti filannoo kana mo'achuu baatus wanti taajjabee fi seenaa keessatti taa'uuf danda'ama kan jedhamu filannoo kanarraa jechuudha. Hin mo'ataniidhaaf miti. They are implanting that Oromo resistance will continue. Implant godhaa gadi dhaabaa jiranii beeku. Akka amma waggoota 8 kana dararamanii yequum isranyaa ta'anii walakkaan isaanii mana hidhaa keessa turanii isuma sanarraa darbanii dirree dimokiraatawaa akka hin jirre osoo argan bosona seenuu irra uummata keenya keessatti ammallee sibiila jabaadhaan gadi dhaabna jedhanii kan Mararaan Faatinuu keessaa baate yeroo filannoo kanaaf isaan deeman seenaa dhaloota har'a dhalatu keessatti dhaloonni har'a dhalate kun haalli mijaawaa qofa eeggachuudhaan qabsaa'uu akka hin dandeenye haala hamaa keessatti qabsaa'uun akka danda'amu guyyaa abbaan amantiillee dhugaa rabbitti kennirraa garagale guyyaa hayyoonni Oromootu cal'isan haati cal'isuu baattee osoo hogganni kan kee ajjeefamu kan akka baxxee urgeessaa jechuudha osoo ajjeefaman filannoo kanarratti dhihaachuun abaa'oodha abaa'oon mo'achuu baatus mo'annu. Maaliin mo'ata? They are implanting beek implant gochuu waan xiqqaa miti. Amma ashaaraa green ashaaraa jedhan kanaa miti ashaaraa kamuu daran Oromoodhaaf Oromoon yoomiyyuu taanaan jechuudha. Qabsoo waggaa 50 qilleensa irratti akka vaporize ta'e akka hin hafne godhuun isaanii galata guddaa qabu. Galata guddaa qabu. Achuma irratti wanti ixan kana akka kiliirnaa gootaniif abaa'oon injifachuu dadhabus jettanii irra deddeebitanii sababni injifachuu hin dandeenyeef kun sababa filannoon haqa qabeessan taane waan ta'eef moo uummatatu isaan hin filatu jettanii waan shakkitanii akkana jettan. Waa hedduuf tokkoffaa Oromiyaan nagaan qabdu. Nageenyi Oromiyaa keessa waan hin jirreef namni tokko aangoo tokko mo'atee yookiin ammoo biyya takka keessatti biyya takka sadarkaa bulchuu irra gahuudhaaf ganda hunda keessatti karaan ittiin wal dorgoman kaadhimamaa ittiin dhiyeessan jiraatee uummata sana bira dhaqqabanii qaamaan bira gahanii hojii isaanii uummanni ni beeka garuu beeka kana gaafiin hin jiru. Uummanni abaa'oon maal akka ta'e ni beeka arginees jirras. Hojjeteetiin daandii asfaaltii hin hojjennee fi miti mana barumsaa hin ijaarree qofa miti maaltu akka sammuu isaanii keessa jiru ni beeka. Kanarratti keessaa osoo fair election hin jiraate osoo Oromiyaan nagaa taate gaafii tokkoon maletti guyyaa adiidhaan mo'ata. Guyyaa adiidhaan. Jara Oromiyaa naashinaalistii yookiin Oromoo naashinaalistii taatee miti. Dr. Mararaan Faatii Itoophiyaan naashinaalistii.
Jala gararee walitti himuun barbaachisaa. This is Ethiopian nationalist. Bara 2005 election bara 1997 akka Itoophiyaatti yoo filannoo sana laalle abbaan duulaa fa'anii mo'ataman mararaa fa'an. Shifarraa Jaarsoo ni mo'atame, Junaydii Saaddoo fa'aati ni mo'ataman. Nama uummanni Oromoo carraan filannoo isaaf kennamnaan Oromoo naashinaalistii miti. Itoophiyaan naashinaalistii faallaa OPDO deemu argannaan uummanni suni ni filaa dadhabee jira, hifatee jira, duutii fi gidiraa uummata keenya irra ga'u humnaa olitti ta'ee jira. Ajjeechaan mana hundatti ajjeefama. By the way, ani mootummaa filannoo fi kan dubartii qabee adaabbaa fakkeenya sii kaase. Dubartii qabee abaa Oromoo wajjin neetworkii qabe jedhanii nama erga boojitee harka galfattee booda booji'ama iccitii baasuu dadhabde jedhee mootummaan qabsaawaa dubartii ajjeesa mootummaa kana. Mootummaa kana uummanni kun isa ajjeesu qaba miti. Ijoollee lamaa dooktireetii ijoollee baratu. Akka tasaa ta'ee maatii kana keessa hin jirtu eessaa dhatte Shaashamannee irraa barumsa irraa kaatee barumsa fixatteetiin adaabbaa dhattee achi ajjeefama. Gara maatii nama 7-9 ajjeefame akka takkatti. Maatiin kun badii dalageetii miti. Miseensa qabsaa'otaati jedhamanii waan shakkamaniif qofa ragaa tokko malatti ajjeefaman. Uummanni Oromoodhaa yeroo ammaan tana magaalaa isaa keessatti magaalaa Finfinnee irratti ilaala waan uummanni kun ABO'n sila osoo feeriin jiraate osoo wanti kun hin jiraate haalli mijaawaan jiraate uummanni waan filatu beeka. Garuu rakkoon jiru tokkoffaa filannoon eessa gaggeeffamaa jiru ta'e bal'inaan dhugaa dubbanna yoo taate filannoo sobaa yoo ta'e malee filannoo miseensi badhaadhinaa warri jedhamanii fi warri milishaan itti hirmaatu yoo ta'e malee Wallaggaan lafa keessa iddoo meeqatti filannoon gaggeeffamuu deema. Lafa faannoon socho'uun Wallagga keessa faannoon socho'aara. Lafa faannoon socho'uutti filannoon gaggeeffama. Lafa ABO WBO'n bal'inaan amma socho'aa jiran akka amma mootummaan ittisuu miti. Magaalaalee gurguddoo hedduu keessa seenanii jiran dhiyaa Oromiyaa kana keessatti filannoon achi gaggeeffamuuf deema. Kan galmaa'ee jiraannaan filannoon gaggeeffamuuf hin deemu. Yoo gaggeeffamellee mana cufatanii miseensi qofa kan irratti hirmaatu. Ani kanaaf wanti jiru salphaadha. Uummanni manaa gadi bahee socho'uu dadhabe. Filannoo kana irratti hirmaateetiin sagalee sirriin kennachuun hin danda'amu. Tokko kana jeequmsa Oromiyaa keessa jiru tokko. Lammaffaa hanna. Mootummaan badhaadhinaa wanti inni beekamuun hanna. Eenyu maaliif kanaan jedha? Because they have been OPDO dha. They have been EPRDF turan. ODP turan. Umrii isaanii kana guutuu haqaan filannoo moo'anne kan jedhan guyyaa ABO'dhaaf. Haqa jedhan san maaliif? ABO'dhaa fi KFO'llee taphaan ala yoo goote namni tokko bahee yoo si file dhugaan mo'atte guyyaa sana. Because namni siin wal dorgomu hin jiru. Dirree qullaa keessa teettee nama forfeen ala dhiisitee hayyoota Oromoo ficcisiisaa filannoo ofii akka filannoo bara darbee jechuudha. Homaa gochuu hin dandeenye. Filannoon 2005 akka faranjii yookiin 1997 akka Itoophiyaatti gaggeeffame sun osoo jiraate hangasuma osoo ulaan takka jiraate silaa mootummaan kun maal akka ta'e insa sanuuyyuu jechuudha laal. Shifarraallee abbaa duulaallee kan Junaydii fa'aa isaa dofallee maal godhan? Filannoon sirrii miti jedhanii irra deebi'anii filannoo gaggeessanii korojoo hatanii dabarsan. Aanaa Kombolchaa lafaan turetti nama Abdoo Hussein jedhamtu wal dorgomii ture. Abdoo Hussein kun nama dheeraati. Nama uummanni Kombolchaa akka malee jaalatudha. Mararaa Guddinaa fa'aati nama sakkaaraamii wayii dhugaa isinitti himaan. Amgana kiliirraa. Nama hawaasa keessatti hin beekamne namuma asuma achi deemeetiin farshoo dhugu wayii nama qabanii isa dhiyeessan. Uummanni Harargee maal jedhan beektaa Kombolchaa? Harargee Kombolchaa. Obbo Abdoo jedhaniin si jaalannaa jedhaniin garuu sin filannu jedhaniin. Maaliif jennaan ati yoo ol baate yoo paarlaamaa seente mallasiif quba baaftaa jedhaniin Abdoon hangarqaanii jira waan kana dhagaa adaamaa jiraata. Garuu ammoo yoo farshaana kana jedhaniin bare nama uummata amantii Harargee keessa aanaa Kombolchaa jechuun 98% musliima. Namni kun kiristaanallee beeku. Isuma farshaanaa kana yoo asii bahee paarlaamaa seene jedhaniin kun uummatatu jedhe clearly I was there. Maal ummata namichi kun yoo ol bahe mararaadhaaf sagalee kennaa. Si'ii si jaalannu filannee ati mallasiif sagalee kennu irra nuti namtichi hin beekne namtichi amala keenya hin qabnee fi sirnaan maal hin beekne inni kun achi dhaqee mararaadhaaf yoo sagalee kenne isatu nuuf caala. Kanaaf sin filannoo Abdoo keenya jedhanii. Ifatti beeki kun. So dubbiin ummata Oromoon yeroo ammaan tana rakkatee akka itti dubbatu dhabee dachiin itti dukkanoofte manni isaa diigamee alatti faca'ee namni abbaa kiyyaa siin jedhu mana irraa diiganii yoo ofii keetii diigachuu baatte ofii keetii ka'uu yoo baatte waan mootummaan mana diigee gatii si kafalchiisa gatii ittiin diige.
Ummanni keenya akka ammaatti ba'aan Oromoo irratti fe'amee hin beeku. Akka mootummaa kanaatitti harka mootummaa kamiin Oromoon salphatees hin beeku, du'ees hin beeku, qe'ee isaa irratti alagaa ta'e hin beeku. Mana isaa keessatti alagaa ta'eera. Mana isaa kiyya jechuu dadhabeera Oromoon adda. Manuma ofii keessa jiraatu. Mana kaartaa itti qabu kan gibira itti gabbaru kiyya jechuutti dadhabeera. Akkam yoo ta'u ummanni kun mootummaa kana faajjii qamadii Arsii Baalee qottu tana isii tana qabateedhaaf qamadii umrii isaa guutuuyyuu beeku. Sanuu qamadiiyyuu tani ankooyyee dur nuti beeknu sanaa miti beeki. Suuraa isiin loo ilaaltaan hin beeku. Qamadii sanuuyyuu bakka isaan irraa fidan. It's not actually qamadii nadoo qamadii lawan hin fakkaanne qabaadha. Samma dhugaa walitti himna. Qabaadha. Qabaa fi nadoon garaagarummaa qabdi. Qabaa fuudhanii hidhaa lamaan hidhaniidhaa fi qamadii dhugaa hin taasisu. Nadoo dhugaa hin taasisu. Qamadiidhaa miti kan filatamu. Midhaanii miti kan filatamu. Qamadiidhaan nama hin soban. Kuni Arsii sobuudhaaf yoo taate malee ummanni Arsii mootummaan kun kenna qamadii kenna maalii godhate qamadiin Arsiin gibira ittiin oomishee ittiin galchee qonna ittiin qotee garuu lafa Awaashii yoo as ceetu gatii kumaan oliin caalmaa qabdi. Qonnaan bulaa Arsii irratti Arsii Baalee irratti qamadii isaa jaalatanii gatiin qamadii mootummaan irraa ittiin fuudhaa gatii laga Awaash gamaaf gamanaatitti garaagarummaa qarshii Itoophiyaa kumaa qaba. Laga gurraachaa Shaashamanneetii fi Hawaasaa gidduutti 1,500 ol garaagarummaa qaba. Qonnaan bulaan Arsii kan qamadii oomishu kan qamadii isaa sirnaan gurgurachuu dhoorgate akka qamadii mallattoo filannoo kennaati yoo jedhani uummata ittiin sossobuudhaaf yoo taate malee akkuma kalleessa kanniisatti TPLF maaf hin finne kanniisa Oromiyaa keessatti damma dammeessee ammootu ililiin Oromiyaa guurame dammichi Tigraayitti nyaatamu sanii garaagarummaan inni qabu hin jiru. Uummanni kana ni beeka. Uummatichi dararaa irra bahee ni beeka. Hangam akka miidhame ni beeka. Ilmaan isaatan lola isaanii ilaalletti fuudhanii Tigraayin immoo afeera mootummaan Itoophiyaa hin mo'an. Ilmaan isaa qe'ee isaa irraa humnaan guuree daa'imman amata 13, 14, 15, 16 waraanatti naqee irraa fichisiise humnaan jechuudha. Mootummaa kana uummanni Oromoodhaan filataa jechuun jaamummaa. Waan deemaa jiru uummaticha keessa waan jiru argu uummanni oopshinii hin qabuudhaan. Kanaaf mo'achuu hin dandeenye ABO'n. Wal dorgomuudhaaf laata jarri masgiida hunda keessatti qamadiitu faarfama. ABO'n ammoo karaa irra deemee namnummaan lamaa dhaabbatee isaan caqasuu mirga hin qabu. Garuu uummanni kun akkanattuu dhiibamee TPLF yookiin OPDO tana ni fila hin filu, PP tana hin filu. Uummanni sagalee ni kenna. Garuu korojoo hatuuf qophaa'anii ta'aniiru. Bakka sodaatanitti korojoon ni hatama ammallee. Maaf hatamaa? Let me tell you clearly. Waan uummanni kun godhaatiin jiran. Mallas Faatii 2005 naannoo 4 kiiloo kana beektaa 4 kiiloomeetira mangistii kana naannoo sanii hawaasa biraa waan hin amanneef waggoota 2005 dura osoma dhiiban osoma irraa bitan naannoo 4 kiiloo sana maal godhan beektaa? Amaarri keessaa qulqullaa'eeti Tigree qofaan guuttan. Jiraattonni naannoo 4 kiiloo sana 2005 75% dha ol kan ture ta'e Tigree. Filannoo naannoo sana gaggeeffame. Naannoo sanii gaggeeffame. 4 kiiloo naannoo 4 kiilootti gaggeeffame TPLF ni mo'atamte. Maaliif? Osoo Tigree ta'anuu miidhamuu uummata Tigraay waan beekaniif warri naannoo 4 kiilootti isaan guuratanii gaachana nuti amma Abiyyi maal jedhe guyyaa 4 kiiloo waraanni dhufuuf deemu burraayyuudhaa fi maaliidhaaf namni buqqa'aa dhufe jedhe. TPLF ammoo maal goote? Naannoo 4 kiiloo sana Tigreetti galchite. Amiyyi amma Tigree yaaseerachi. Abbaa achi jiraatu rabbaa beeku. Ishoo achi keessa jiru ammoo wanti beekamu tokko illee ni jiru. Ammoo dubbichi maalidhaa? Isima naannoo 4 kiilootti osoo Mallas Faatii nutu filatama tuni maa gaafiin qabdu ta naannoo 4 kiiloo jedhan warrummaan Tigree taate. Tigreedhaaf filuu didde maqaa gosaatii yoo kademtu ni garta. Uummanni Oromoo yoo haqa argate Abiyyi miti Oromoon osoo karammaan bareedaan waan fedhe osoo damma haqa gadi naqe uummanni Oromoodhaa Abiyyiin filachuudhaaf yookiin badhaadhina filachuudhaaf hin deemu. Wanti jiru maal jedhe? Carraan suni hin jiru. Uummata ukkaamsanii qabanii jiranii. ABO'n bakka hirmaachuu qabu hundatti hin hirmaanne. Nama hanga muraasaan hirmaataa jiranii. Nama hamma muraasaa kana keessa akkuma dheengadda warra Amaaraatiif nama hanga 9 arfan takka ol naqaniitiin achi keessa akka jarri waggaa 5 haasawan dubbatan akka fedhan ta'an yoo barbaadan guyyaatti ammaatti ammoo akkuma Kiristaan Taaddalaa keessaa fuudhanii hidhan sana Oromoollee carraan isii eeggatu namni muraasni ni seena. Namni muraasni akka caffee seenu ni godhama. Sana booda ammoo achi keessaa waggaa 5 kana ni dubbatta. Waggaa 5 kana keessa osoo dubbattu yoo ati waa hin goone ammoo rakkoodhaan sodaan hin qabu laata. Namni 4-5 seenee achi keessaa ni dubbata. Garuu dirreen dimokiraasawaa hin jiraatu. Daqiiqaan isaaniif kennamee limittee akkuma zamana TPLF isaan dubbatanii dhimma Oromoo ni dubbatamaa garuu ammootu yoo hojiidhaan hin garsiisne waan qabu garuu ammootu wanti takkittiin ammas jedhu
Abaa mo'achuu danda'a? No. Dirreen dimokiraatawaa bakka hin jirretti akkamiin mo'achuu eeggata? Garuu wanti ta'u maali? Implanting abaa'oo uummata Oromoo keessatti is a main goal. Hedduu galatoomaa yeroon geesse. Ka filannoo ammootu iddoolee garaagaraatti kaardiin hawaasarraa dirqiidhaan akka guuramaa jiru mana manarra deemamee dhaga'amaa jira. Hawaasni kaardii harkaa hin qabne nama filatuuf waan ittiin filatu iyyuu hin qabu. Akkamitti akka filannoon gaggeeffamu gaa nama dhiba. Waa kaaftanii turtan bakka kanatti gaafii kana akka nama dhuunfaatti illee yoo na deebiftan baay'ee bareeda. Oromoo naashinaalistii fi Itoophiyaa naashinaalistii jedhama. Are you Ethiopian nationalist or Oromo nationalist? Me dubbii tana akka keessanitti fakkeenya. Akka nam tokkotti niizer siin jechuu hin danda'a. Lamaan iyyuu miti siin jechuu hin danda'a. Maaliif jette? Oromo nationalist wanti jedhamu kuni waan afaan qofaan dubbattee ani nationalist amma siin jedheef nationalistii na godhuu miti. Ethiopian nationalist dha namichi jedhes afaanin Ethiopiyaa hin jaaladha jedheef he is not Ethiopian nationalist. Namoonni agoobara Ethiopian nationalist ta'anii keessi isaanii ammoo nationalismii saba isaanii qofa warri ta'an jiru. Fakkeenya si hima waan kana wanti jedheef kan jedheefi miti dubbiin kun beeka. It is what Oromos has to evaluate. Namni kun Oromo nationalist dha moo Ethiopian nationalist kan jedhu ammanni guyyaa naan jedhe irra bareeda because I can say any of them. He can come. Maaliif kan guyyaa uummata Oromoo sossobuu barbaade amma Oromoo nationalist jechuu danda'a. Guyyaa ammoo haalli naamichaa Itoophiyaa keessatti bakka gaarii argadhe I am Ethiopian nationalist jechuu danda'a. Kana uummataaf dhiisaan yeroo waa'ee yeroo geesseedha. Garuu kana wanti isin jedhe waan argineef muuxannoo argine. Namoota ati ilmaan abbaa gadaati jettu. Guyyaa Itoophiyaa seenanii aangoo itti kennan abbaa garaa ta'anii argina. Waggaa 20 bosona keessatti rakkachaa ture. Finfinnee seenanii guyyaa 4 kiiloo abii kennuuf Ethiopian nationalist guut agarra. Namoota fudhatu leencoo baatii maqaa isiidhaan. Nutu jedhe leencoo baatii waan jedhe yeroo abaa'oo keessa jirru Itoophiyaan biyya biraa fakkeessinee nama nu dhiibde fakkeessinee sammuu Oromoo keessatti waan hin jirre nutu kaayee nuun jedhe. Kana jecha isaati. Oromoon dur maal yaadaa ture? Namni kun he is Oromo nationalist eegamaa ture. But we found out that he is Ethiopian nationalist ta'eetiin agarre. Kanaaf Ethiopian nationalistiin gochootaa fi hojiidhaan waan isaan hojjetaniin yoo deemne malee ani Ethiopian nationalist yeroo geesse jedhu I cannot be Ethiopian nationalist. Oromo nationalist jedhee qoru laale wanta PP'n godhaa jirtu maali? Guyyaa Oromoon itti hammaatu Amaara jala dhatti. Guyyaa Amaara itti hammaatu Oromoo jala dhokatti. These people are Oromo nationalists, are Amaras nationalists? No. Wale da kunnin. Kanafi ani akka nam tokkooti ani abadan. Hakni nama biroo akka tuqamu barbaadu. Garuu gaafii ummanni Oromoo gaafate. Inni ummata Oromoo kan dabe dhugaa isii jirtu hadhooftu sana jechuudha. Dhugaa hadhooftu sana akka ummata Oromoo hin dubbadha uf duuba hin deebi'u Itoophiyaa jedhamtu dura anaaf iddoon ani bakka kennu qonnaan bulaa Oromoo ka gandaan itti dhaladhee keessaa bahe kan baadiyaalee Oromiyaa keessatti waliin jiraadhee jireenya isaa arge sana anaaf primarily ka gaafiin koo kana ejjennoon koo kana isa kana abbaan barbaade Ethiopian nationalist jechuu danda'a. Rakkoon jiru tokko maali? Rakkoon jiru namoonni akka ta'u namni akka ta'u kan taane ta'asiin sun mammaaksa ajaa'ibaati beeki. Hedduun nama abaa'oo keessatti uf dhossanii xiqqoo jennaan biyya galaniini we figured out that abaa'oodhaan maal jedhamaa ture Oromo nationalist jedhe amaan relate duula. But we figured out that half of them are Ethiopian nationalists. Kanafi dubbichi amma mararaa ammaaliif Ethiopian nationalist jedhe. Oromo Congress hin jedhe. Oromo Congress. Garuu ejjennoon isaa maali? Oromoon Itoophiyaa jalatti gaafiin isaa deebi'uu danda'a jedha. Yoo Oromo nationalist taate yoo Oromoon biyya namiite biyya na cunqursite Israel miliyoona 3 ni fottoqee biyya taate. South Sudanin miliyoona xiqqoo qabduyyuu fottoqee gammoojjii sana wajjin biyya taate. Anis Oromoon biyya, Oromiyaan biyya jedhee yoo itti amanu yoo isii sanaaf cichee kan hojjetu yoo ta'e anis Oromoo nationalist. Dubbateedhaaf miti yoo waan sanaaf hojjetu ta'e. Lakkii wantuma sanaaf hojjechuu qofaa jiru amma yeroo baay'ee siyaasaa keessa waan nama sobutu jira. Warroonni siyaasaa beekan sagantaa siyaasaa isaanii yoo laalte kawaa'oo yoo fudhattee Itoophiyaa osoo hin taane kan jedhu Oromiyaa independent biyya ta'an ijaaraadha. Liban Waaqoo yaadachuu danda'a waan inni jedhe. Liban Waaqoo sagantaa siyaasaa akka eenyu dubbise guyyaa sana isaa miti barka dubbise sagantaa siyaasaa kawaa'ooti. Independent Oromiyaa jedha.
Giraafama galchuufaa biyya galan. Abaawoon ijaarsisnee biyya galchisiisne. Guyyaa biyya galchaniitiin sagantaan siyaasaa sun hin jijjiirame. Sagantaa maalii ta'e? From Oromo nationalist it became Ethiopian nationalist. Clearly jechuudha. Abaawoon illee taanaan akka sagantaatti iji Oromiyaa akkas fottosu. No, maal siin jedhu? Hiree murteeffannaa siin jedhu. Hiree murteeffannaa it doesn't make you Oromo nationalist. Oromo nationalist guyyaa dantaan Oromoo dantaa eenyuutu dura gaafii waggaa 150 zamana miliyoonii irraa waggaa 180 deemarra miidhame sun yoo deebisuu dandeenya. Inni deebi'ee biyyattii sana keessatti mariidhaan akka barbaanne waliin jiraannu guyyaa jedhe. Yes, you are Oromo nationalist. Garuu gaafiin Oromoo tokkocha osoo hin deebine Itoophiyaa jalatti gaafii Oromoo deebisna taanaan you are Ethiopian nationalist clearly. Gaafii Oromoo deebisiitii Itoophiyaa waliin jiraadha. Gaafii Oromoo osoo hin deebisin Itoophiyaa waliin jiraadha. Gara Oromoo as it doesn't make any sense to me. Miizaana naaf hin guutu. Ani kiyya kaayoon gaafiin Oromoo deebi'ee sabaaf sablammoota sana wajjin akka itti jiraannu mari'achuu barbaachisa. Ayee galatooma gaafiin kun gaafii biraa kaaftii garuu isii irrumaan dabaramee ammaaf mata duree gaafilee hedduu qaba waan ta'eef. Fakkeenya qabsoo maaster pilaanii keessatti namoota isinuu dabalatee qabsoon biyya alaa irraa isin gootanii hedduu tokko hawaasa Oromoo biratti jaalala guddaas horatee hedduu wanti isin biyya alaatitti godhaa turtan hayyoonni gaaddisa Raabaadorii irratti hirmaatanii hedduu ijoollee jajjaboo Oromoon qabdu namoota baratan jedhanii amma yeroo biyyatti galan akkuma reefuu isin kaaftan Finfinneen magaalaa Oromiyaati jechuun iyyuu itti jabaate keessaa mee viidiyoo sekendii 9 akka isin dhageessiseeti isii tanarraa namoota biyya alaa irraa qabsaayan kana hagam amanuu Oromoon danda'a waan jedhu ሁሌ irraa dubban. ሲጀመር እኔ አሁን ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ፈረሰ ያልፈረሰ ምንም አይደንቀኝ ቢመጣ Finfinneen kan uummattoota biyya kanaa guutuuti. Mee fakkeenyaaf Dr. Biraanuu Leenjisoo kun nama dhugumatti nama baratee hawaasni kun hin qaba jennee biyya alaatti hawaasni abdataa ture gaaddisa Raabaadorii keessattis jabaariin fa wajjin hedduu qabsoo yeroo sanii irra dhiibbaa TPLF irra godhuu irratti baay'ee nama jabaa ture. Amma egaa biyya galee egaa digirii 360 gara galee waa'ee hawaasa san guutuu lafa kaa'ee Oromiyaan diigamtee diigamuu baattee nan galchu sadarkaa jedhu. Akkasumas Finfinneen tasabaaf sablammoota biyya kanaati jechuu kanarra gahee mee dhugumatti qabsaa'onni Oromoo warri akkuma mareefu isin kaaftan warri akka Diimaa Nagaa'oo warri akka Leencoo Baatii warri akka Leencoo Lataa yeroo TPLF Itoophiyaa keessatti Oromoon mirga argachuu akka danda'u amanne waan jedhuun TPLFittis maxxanuu yaadaa turan. Dhugumatti qabsaa'onni biyya alaa irraa qabsaa'an Oromoodhaaf waan Oromoon hawwumataa Oromoo keessa jiru san dhugoomsuu ni danda'ani waan jedhurraa mee akkamitti waan kana naa kaaftan? I think dubbichi ilaalama waan duratti Oromoo naashinaalistiin hujii qabatamaa namni hojjetu haa laallu. Itoophiyaan naashinaalistiin illee hujii qabatamaa namni hojjetu haa laallu. Laal rakkoo kan ta'e maal isee beektaa Usmaan? Yeroon geesseen wanti uummata Oromoo kuni waa hedduutu nama dhukkubsa. Sometimes emotional si godha. Guyyaa of ijaaruu barbaadu uummata Oromoo fakkaattee dhufta. Guyyaa erga of ijaartee beektee booda erga gad dhaabachuu kan kee beektee booda Oromootti dugda garagalta. Oromoon uummata nagaati, uummata fayyaalessa, uummata qulqulluudha. Namoonni tuuta Raabaadorii hunda siituu of fudhatte, tuuta OMN irra turan hedduu isaanii of fudhatte jechuudha. Itoophiyaanistoota tuutni sun hedduun isaanii. Garuu biyyarraa TPLF buqqistee yeroo gamana baatu. Osoo TPLF biyyarraa dhiibuu baatte. Osoo TPLF namoota sana ofitti qabdee jiraatte. OPDO har'a jennuun jedhu sun takkuma ture. Garuu sababa walakkaan isaanii TPLF televiziina afaan Oromoo yeroo cuftu. Yeroo joornaalistoota Oromoo kana sababa rakkoo uummata keessa jiru tokko isaan agarsiisaniif akka joornaalistii tokkootti yeroo simanna jettu hedduun isaanii dhiibamanii gara Asmaraa seenanii Asmaraa irraan illee biyya alaatti ba'anii isaan kun ammoo warra barnootaatiin carraa barnootaatiin biyya alaa kana bahe. Namni carraa barnootaatiin biyya alaatiin bahe please biyya alaa bahuu osoo hin taane waa inni godhu hordofaa Oromoo. Hayyuu Oromoo tokko dhufee osoo hin taane hayyuu maal hojjete dhufe kan jedhu sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Seenaa namoota kanaa qorachuun barbaachisaadha. Yeroo OMN ijaaramu OMN uummanni Oromoodhaa haasofni Jawaar Mohaammed guyyaa sana godhe. Oromiyaa qilleensa Oromiyaa bilisoomsinee Oromiyaas yeroo gabaabaa keessatti ni bilisoomsinaa Jawaar yeroo jedhu yeroo sana keessatti hayyoota waa dubbachuu danda'an hedduutu barbaada. Hayyoonni kunniin ammas miidiyaa sana irratti warroonni advaanteejii barbaadatan. Not only that kanneen akka nageessaa oddoo duubee tokko faatu jiran.
Namoonni kunniin maal godhanii Raabadooritti dhiyaatan. Raabadoorii dhiyaatanii OMN dhiyaatanii OMN'n kiisa ummata Oromootiin jechuudha. Sumunii takka illee osoo isiin isaanii kiisa isaaniitiin bahin. Sumunii takka kiisa isaaniitiin osoo hin bahin meerii sitii haa fidanii. Warroonni Raabadoorii irra hojjetaa turan sumuniin ani OMN'if kenne yeroo sana jedhan hin jirtu. Maallaqa waliin guuree kennu ummata Oromooti. Hawaasa Oromooti. Achirra taa'ee ammoo beekumtii itti horataa turee fi mootummaa wajjin negoosheeshinii garaa jalaan uumataa ture. Garaa jalaan hoteelatti illee asitti illee mari'ataa ture garuu isaan ummanni Oromoo amanee istuudiyoo banee harka kaayee istuudiyoo san irratti taa'anii ofii beekumtii erga argatanii booda cheenii ofii ijaarataa turanidha. Kanarraa kan hafe Oromoo naashinaalistiin gaafii inni gaafatu ummata Oromoo ittiin sobuudhaaf malee guyyama takka qabatamaa wanta isaan lafarratti hojjetanii jiru. Kiisa isaanii irratti hojjechuu warra hin dandeenye. Hawaasa kanaaf gargaarsa yeroo ummanni sun beela'u kiisa isaanii irraa miidiyaa irra taa'anii gargaarsa guuruudhaaf amma sheekota kennuun ta'an dinqisiifadhuun maal beektaa? Hawaasni isaanii yoo rakkate ofiillee kennanii hawaasas kennisiisu. Hedduun ijoolleen dhugamatti gochatti amananii akkas godhu. Nama hedduu beekna. Walakkaan isaanii amma bari miidiyaa irratti ati selebiriitii warri jettuun beekama uummanni foolooreota hedduu warri qaban warra sumunii hin baasne. Garuu maal godhu? Beekumtiin argatan uummanni dhaabi harka xaa warra barbaadu. Warra cina miidiyaa irraa barbaadu jechuudha. Namoonni kun namoota akkasiiti. Guyyaa biyya galanii advaanteejiin tokko itti mul'ifame ammoo they are the first to join Ethiopianistii ta'uudhaaf. Dura isaan dura namni Ethiopianistii ta'u hin jiru. Ajandaa xixiqqoo isii uumanii immediately kalees tuutni sun amma barakkaataan isii Jaafar Ali irraa ilaali. Jaafar Ali asii yogguu biyya galee yeroo isa qaban maal godhan? OMN keessa boordii ture. Jaafar Ali jechuun nama biyyatti akka malee jaalatamudha. Deemiti anin jaaladha Jaafar Ali dhugaa sitti hima. Achi ture reediyoo Hararii irraa, reediyoo Jarmanii irraa wanti inni hojjetaa jiru it's so amazing. Guyyaa fuudhanii aangoo biyya kennanii achiin achi ta'e. Mahammad Adamoo fudhadhu. Mahammad Adamoo biyya alaa irratti Oopiraayid irratti hedduu dalagaa ture. Biyyatti galee OBN itti kennan. Hin tursiisne maaloo tursiisanii akkuma jeneraal Kamaal galchuu ari'an. Namoonni akka maaf ari'amanii dhalaan. Jeneraal Kamaal galchuu maaf ari'an? Sabboonummaa Oromootu keessa jira. Warri isaa wajjin akkan hojjenne godhan. Mahammad Adamoo maaf ari'ame? Sabboonummaa qaba namni sun keessa isaatti. Nama sabboonummaa qaba. Nama ajandaa ODP yeroo kan itti kennaniitiin dido no ani miidiyaa hooggan yoo naan jettan miidiyaan isin irraa firii ta'uu qaba naan ari'an waan biraan goone Mahammad Adamoo. Jarri kan barbaadanoo maali? Warroota achi galchanii achi taa'ee waan jarri jettu halkanii guyyaa miidiyaa irratti propaganda hojjetuuf barbaadan. Yoo dhaqee dhugamatti waan san hojjettee hanga mootummaa sana waliin these are clearly Ethiopian nationalists. In goffatan gossaniitiin beektaa gadi ta'ani amalli namaa guyyaa tokko mul'ata Mahammad jedha saayikolojiin. Amalli namaa waan umrii guutuu ati garsiistu miti. Namni Usmaaniin beeku guyyaa tokko Usmaaniin akka malee tuqee rifaatuu Usmaanii san tushii amala dhugaa Usmaanii. Yookiin yeroon geessee ta'uu danda'a. Fakkeenya wanti fudhadheen nama biroo fakkeenya fudhadhee waan biraa waan jedhaniif. Kanaafi hedduun keessattuu giddugalli Itoophiyaa yoo fudhanne. Warri qarree irra jiru kuni biyyoota ollaa fi Oromummaa qofa beekaa baay'ee ta'e. Warri giddugala yookiin daandii konkolaataa irra jiraatu kuni hundi isaa jechuudha. Including myself jechuudha. Wanti nuti barataa guddannes Itoophiyaa jedhaati. Mazmuurii Itoophiyaa jedhaati. International jedhaati. Yoo charchii ka deemtu yoo taate jalqabumaa yoo jalqaban basmaan ba Itoophiyaa jedhanii si eegan. Alaabaa Itoophiyaatiin si eegan. Yoo as jala guddatee jedhan. Qubeen jenereeshinii maal adda godhee jijjiirama fide. Abaaboon jijjiirama ka fide. Dhaloota qubeettu jijjiirama biyya sanaa fide abiyyiin aangoo galcha. OPDO miti ka jijjiirama fide. Akka amma jedhetu keessaan akkas taaneen osoo qeerroon Oromoo 5,000 ol wareegama san kafaluu baate OPDO'n aangoo iyyuu agartu forever. So wanti jiru maali? Qubee jenereeshinii maal ta'e? Maaltu yeroon geesseen adda godha? Ani dhaloota haala hama sarara saasanii beeki. Warra abaa caadaa jedhee miti. Ijoolleen abaa caada garuu barsiisaa abaa qubeeti. Ijoolleen qubee baratte suni wanta Oromummaa qofatu itti himame. Oromoo naashinaalistiin uumamte. OPDO'n guyyaa aangootti dhuftee maal godhe? Isa kana keessaa baasu. Ijoollee kana maal goote? Walakkaa waldaan ijaartee naannoo Finfinnee warra jiraatan lafa itti natti. Warra har'a miliyoona 2 dhalaadhaaf halkan takka kafalu kana jechuudha. Warra har'a guyyaa Oromummaa isaanii wallaalaniitiin manni farshoo Oromummaa isaaniif ta'e. Dhugaan jiru. So warroota kalee isaan aangoo kanarra baase kana maallaqaan bitanii qeerroo Oromoo warra naashinaalistii dhugaa qabu hin dhiiban. Eessa jiran? Bosona jiran. Eessa jiran? Biyya Arabaa jiran. Eessa jiran? Ijipti jiran. Eessa jiran? Garaa qurxummii jiran. Walakka eessa jiran? Keeniyaa jiran. Saawuz Afrikaa jiran. Ijoolleen Oromoo naashinaalistii qubee jalatti sirnaan guddatan. Warroota walwaallee kan naashinaalizummaan keessa hin jirre opportunistii yoo maal godhan? Addaan qoodaniiti taayee danda'aatiif galanni haa ta'u isatu kana godhe.
Inni mana hidhaa jira mootummaan kun itti fayyadame. Qeerroo Arsii fakkeenya siima. Waldaa Arsii Youth jedhe. Waldaa jabaa ijaarame. Eenyu namni diige. Maaf diigan? Because there are Oromo nationalists in it. Hin diigan. Kan diige eenyu taa'ee danda'a. Kanaaf rakkoon jiru. Rakkoon Oromo nationalists mammaaksa jeneraal Waaqoo guutuu dhageeffataa namni guddate. Mammaaksa gocha Haaji Adam Saaddoo namni dhageeffataa guddate. Gochi sun beeke. It is an Oromo nationalist waa mul'isu bar mallattoodha. Alaga ajjeesuu diina ajjeesuu hin dandeenye ajjeesne warri jedhe. Jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaa faati. Namoonni kunniin namoota dhugamatti naashinaalistii dhugaa qaban. Itoophiyaan naashinaalistiin gabroonfataa akka ta'e kan ofirraa kuffisuun barbaachadhanii warri qawwee qabatanii jalqaba bosona seenan sun ejjennoo sana namni qabu Oromiyaa guutuu keessaa har'a jira yoo jette rakkoo keessa seennee jiru. Keessattuu ijoolleen opportunistota ta'an kana walitti qabanii miidiyaa irra jara bobbaasan gabaa keessatti milishaan jara abbaan gandaa jara rakkoo keessa nu naqanii jiru. Kanaaf warroota miidiyaa yeroo geesseen miidiyaa irra taa'ee ganamaa galgala dubbateen nan laalina. Jawaar Mohaammed Dodolatti waan inni jedhee yaadadha. Namni tokko aangoo guyyaa irra yoo baheen jijjiiramaa hin amanina ana dabalatee jedhe. See? Don't trust your job. Ati wanti guddaan ilma Oromoo tokko naashinaalizimii Oromoo qabatee akka jiraatu gochuu barbaadda yesu hawaasni kennaa ijaara. Hawaasni kenna afaan tokko haa qabatu. Guyyaa tokko taane jaalataniitii miti Oromoo naashinaalistii kan taane dirqamaniiti. San ta'uu baannaan fuudhaaf keessa darba. Maal mootummaan ganamaa galgala dargaggeessa Oromoo isaan fuudhaaf batu ajjeesaan Oromoo baandaadha kunniin baru. Ani amma Itoophiyaan naashinaalistii garanuyyuu baandaas in Oromoos. Oromoo keessaan nyaatan kan jedhamu sun baandota akkana kanneen none of them hujiidha malee ani hujii jeneraal Taaddasaa Birruu yaadadha. Oromoon baratee kutaa afur bira dabruun qabu sadarkaa jeneraalummaa irraa gadhiifamee dhumarratti walii galaafatan. That is an Oromo nationalist. Not only that. Naannoo Tigraay keessatti amma namoonni hedduun isaanii qawwee qabataniitiin gara qubattoonni hafanii fi maali? Itoophiyaan naashinaalistii irra Tigraay naashinaalistii nu caala warra jedhee hafee murateetu jira. Fannoo kaleessa Itoophiyaan naashinaalistii jedhu hadda Amaaraa naashinaalistii. Amaaraa ol namni ana malee Itoophiyaan naashinaalistiin jiru jira guyyaa advaanteejii dhabu maruu yookaan gola ganda saama gosa isaa jalatti gala yookaan ammoo Itoophiyaa jalatti abbaa biroo gabroomfatu barbaada. Warri hadda Itoophiyaan naashinaalistii ofiin jedhu kun warra nama gabroomsuudhaaf kaayyoo qabu. Nama itti waan hin jedhe hanga dhiyoo kana. Nama jabaadha. Ilaalcha Oromoo naashinaalistii nama qabu ture. Dhiira ta'uu danda'a dhalaa ta'uu danda'a namni kun. Amma hanga dhiyoo kana gulaalu maal jedhe? Itoophiyaan naashinaalistii 100% ta'ee argina maka. 100% Itoophiyaan naashinaalistii. Ji'a muraasa keessatti beekaa wanti kun. Waan waggaa gadiititti from Oromo nationalist I saw that person in Ethiopian camp keessatti arge. Kanaaf namni akka hedduu jijjiirama nama gochoota isaa haalaallu. Nama hujiin amadaallu. Even agendaan Oromo nationalist Ethiopian nationalist jedhu kun yeroo tokko ilaaltu beektaa nuti itti fayyadama maal fichisiisa Oromoo gargar qooduudhaaf. Ta'e jedhanii nu keessatti waan godhaniif let's unite as Oromo. I think wanti ta'uu qabu akka Oromootitti unite yoo goone I think wantoota hangammaa jedhamu kana hunda isaa cabsinee bira darbuu dandeenya jechuun barbaada ulfaata. Galatoomaa yeroo ngesse dhugumatti dubbiin tun dubbii yeroo kanatti hedduu ka'uu qabdudha. Yeroo Oromoon ideoloojii lama qoodamee jira. Oromoon wanti ideoloojii lamatti qoode dureewwan hawaasa kanaa gama siyaasaatiin ideoloojii lamaan kanarratti kan gargar qoodaman jedhee tamanan akka nama waan miidiyaa kanarratti illee deemus hayyoota Oromoo gama hundattuu iyyuu haga danda'u tokko hordofutti. Mee amma walumaa galatti qabsoo karaa nagaas geggeessa Oromoon. Qabsoo hidhannootis geggeessu jirra. Qabsoo karaa nagaa keessatti illee bakka tokko dhaabataa hin jirru. Qabsoo hidhannootittis bakka tokko dhaabataa hin jirru. Kun kan mootummaa irra jirullee an Oromoo nun jedha. Akkuma jettan afaan Oromoo dubbata kunoo ilmaan makaleessa Oromoon tiyya jette. Kun ammoo kaleessa OPDO keessatti uummata kanatiif illee fi wajji dararaati ture. Walumaa galatti Oromoo qabsoo karaa nagaatis geggeessaa hidhannoos geggeessaa akkuma jenne qabsoon hidhannoo Oromoo kuni hagam takka Oromoo deemsisan yoo jenne asiin dura dogoggoroota qabsoo kana keessatti dalagameen hawaasni kun qabsoo kana ija shakkii itiin laalee ilmaanumaa dhiibamtee bosona seente tanallee deeggaruu irraa of qusatee biyyaa fi biyya alaatitti illee ija shakkii itiin laala. Akkasumas qabsoo karaa nagaa kan jennu nama keessattuu akka dhuunfaatittis qabsoo karaa nagaa kana keessatti dhiibbaa guddaa godhee jijjiirama agas jedhamu kana fide Jawaariin waan irra gahee biyya keessaa bahe beeytanii. Haga isallee waliin dhaabachuun
waan inni jedhu kanallee fudhatama dhabsiisu kana waa hedduutu deemaa jira kana waan irra deebiisanitti hin qabu. Bifa amma itti jirru kanatti akka amma qabsoo itti geggeessaa jirru kanatti du'aanuu dhufuu injifatamee dhufuu qawween dhufuu karaa nagaatiin filannoon dhufuu jijjiiramni wayii osoo dhufee bara 1974 yookaan 1979 jijjiirama dhufee Oromoon hin carroomne. 1991 jijjiirama dhufee Oromoon akka ta'u ta'ee 2018 qeerroon hagasii itti wareegame jijjiirama jedhamutu dhufee sirni yeroo san jiru akka tokko haa innummaan replace of godhu jijjiirama wayiitu dhufee kana mara keessattuu Oromoon akka fayyadamuu qabu carraa argachuu qabu. Walumaa gala Oromiyaan dhuunfannee jechuu barbaadeeti. Sabboontota Oromootiin Oromiyaan dhuunfatamuu hin dandeenye. Maaltu kanaan nu ga'e kana mara xiinxala keessa galchitanii akka dubbii kana sirriitti bal'iftanii kaaftan barbaade. Mammaaksa tokkotu jira. I think Oromoon luus gochuu isaa kana wajjin wal qabatee bara Hayilee Fidaaf as Hayilee Fidaafaati amma Itoophiyaan naashinaalistiidha. Oromoon waan argate qaba, waan dhabe qaba. Zamana dargiin dhufu jechuudha. Oromoon yoo xiqqaate lafa dur aangawoonni Amaaraa yoo fudhataniitiin erga ofiisiisoo irratti gabbarsiisan irraa lafa isaatitti abbummaa akka argatu taasisan. Tokko kan bu'aan jira. Even though Itoophiyaan naashinaalistii illee ta'an namoonni sun hedduun isaanii. Walakkaan isaanii ammootu Itoophiyaa keessaa dhiibamanii Oromoo naashinaalistii warroonni jedhamaniitiin ramadaman kanneen akka ABO fi dhaabbileen garaagaraa jechuudha. Rakkoo hamaa dabarsanii umrii dheeraa booda iddoo kana gahanii jiru. Osoma deemnu 1991 optioniin yeroo dhufu carraa 1991 dhufe sana carraa 2018 dhufe sana dhugaa dubbachuudhaaf carraan sun akka karaa malee deemaatiin jiru namni hedduu tilmaamaallee ture. Namni hedduu tilmaamaallee ture. Because sababiin isaa Itoophiyaa keessatti 2018 illee jijjiiramni hin dhufne. 1991 jijjiirama dhugaa ture. Jijjiiramni dhufe mootummaa sirna mootummaa tokko kuffisanii mootummaa haaraa ijaaruudha. Dhumarratti mammaaksonni ka'aatiin turanii Jawaarfaatii keessattuu 2018 yoo yaadattiin ta'e dhaabbilee siyaasaa Oromoo kana walitti finnaa jedhamee biyya alaa kana sochii garaagaraatti godhamee garuu ammootu sochiilee garaagaraa yeroo godhamu sana keessatti dhaabbileen siyaasaa Oromoodhaa rincii coota turan. I'm gonna say this. Rincii jechuun nama waan tokko itti amannee jijjiiramni tokko dhufuu danda'a jedhanii karaa nagaatiin hin dhufu qawwee malee mootummaan kun kufuus hin danda'u jedhanii amanuu dhaabbileen siyaasaa Oromoo. Rincii cummaa dhaabbilee siyaasaa Oromoo irraa kan ka'e dhaabbileen siyaasaa Oromoo biyya alaa jiran kun wal afoo dhaabbachuu malee waliin dhaabbachuu dadhabuu jira irraa kan ka'e optioniin hagguu dhabamu jijjiiramni ispiida eegameen alatti fiigee waan dhufeefi warra alatti waliin galle kana fuutee aangoo itti kennuu irra yookiin biyya itti kennuu irra warruma alatti atileest jijjiirama keessoo kana keessatti gahee isaanii taphatan kana biyya sana fufsiisuu danda'a sababa jedhamuun itti kenname. Biyya sana guusin hin jedhu kaa Itoophiyaa jechuudha. Naannoo Oromiyaa. Itoophiyaa. Jijjiirama 2018 dhufe gaheen Jawaarfaatti taphatan Jawaar Oromoo First jedhamuudhaan bal'inaan achirraa ka'eeti OMN ijaaramuudhaan beekame garuu dhumarratti yeroo jijjiiramni dhufu Itoophiyaan akka jiraattu taasisa. Jaalannee jibbina illee dhugaan jirtu kana. Hanqina keenya keessaa hin barannootaa illee dhugaa wanti irraa barachuu qabna. Kana kan taasise garuuyyuu hanqina Jawaar fa'aa qofaa miti. Because mammaaksa amma yeroo baay'ee namni 1990 Amaaraatiin Dr. Mararaan guyyaa tokko kana nuun jedhee iyyuu ture. Abbatu jedhee aniin dubbadha. Abbaan fedhe waan fedhu. 1991 Oromoon Baleencoo Jilinnet 2018 ammoo Bajawaar Lijinnet Oromoon waan argachuu dhabee jedha. Kuni nama lamatti quba yoo qabdu akkas goota. Nama lamatti 91 fuutee cubbuun hundi isaatu Leencoo irratti fe'ame. 2018 illee cubbuun jiru martinuu fuudhamee eenyu irratti fe'amee Jawaar irratti fe'ame. Garuu dhaabbileen siyaasaa Oromoo nutuu kadhachaa turre. Ani yoo xiqqaate walgahii 7-8 taa'eera dhaabbilee siyaasaa Oromoo. Dhiisaa garaagarummaa jettan kana mana tokko ijaaruuf deemnaa tokko ta'a. Waldooma cimaa tokko ijaaradhaa. Yogguu dhaabni 4-5 takka walitti dhuftu dhaaba isla ijoo jedhan ABO'n keessaa hafaa ture. Dhugaa tokko isinitti Minnesota keessatti waan ta'e waan ani irratti hirmaadhe waan ta'eef kan dubbadhu himiinsa namaatiin raagaaniin
guyyaa dhumarratti isaan walii galan isaan jedhanuyyuu maaltu dhufee OMN qilleensa irraa TPLF buusistee turte magaalaa kanaan alatti mariitu gaggeeffamee dhaabbileen siyaasaa OMN qilleensa irra deebi'e. Haddii irraa bu'ee qilleensa irratti deebi'e. Laal yoo Oromoon wal taatu wanti Oromoon barbaadu hundatu ta'a. Walii galuu dhaabbilee siyaasaa Oromoo akka galmaatti illee hin laalu. Yeroon keessatti dhaaba sadii walii galchinee turre anu kan keessa ture. Dhaaba Jeneraal Waaqoo Guutuu jala ture. Dhaaba Jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaa jala turee fi dhaaba Jeneraal Kamaal Galchuu hanga biyyatti illee galanii pabaa'oo yeroo ta'an dhaaba kan dhaabbileen Oromoo biroo walii galanii hin beekne jechuudha. Yeroo isaan kun adda diigamanitti nuti isaan kanniin tokko goone. Tokko gochuun suni galma isaati noo galmaati. Dhaabni sun hedduu deemuu hin dandeenye. Biyya galee biyyatti ijaaramee maqaa gaarii horatee kora ajaa'ibaa godhatee dan dissolve ta'e. Wanta kana wanti kaasuu fi 2018 cabu Oromootiif gaafiin Oromoo akka hin deebine ta'ee biltsiginnaa dhaaba jedhamuuf carraa kan kenne Jawaar qofa osoo hin taane dhaabbilee siyaasaa Oromooti. Hundi isaaniitu hanqina kana fudhachuu danda'u qaban. Quba wanti nama qabnuuf hin jiru. Kattamee dadhabame. Atlaantatti yeroo walgahiin gaggeeffamu walakkaan isaanii bakka biraa ta'aniitiin maal jedhamaa ture? Shororkeessitootatu walgahii gaggeessaa ture jedhamaa ture. Kissiti ture. Osoo inni sun achiin jiru, osoo dhaabni Atlaantaa irratti ijaarame osoo jiru, dhaaba biraa maqaa GGO jedhamuun ammoo diisitti ijaarame. Yeroo jijjiiramni dhufuuf deemaa jirutti kana godhame. Naa jasta. Erga Jawaar Faatii dhamanii. Erga Maarroon Faatii bosonatti hafanii. Yeroo Jawaar Faatii dhamtu diiyaasporaa rakkoo keessa. Miidiyichillee diigamee rakkoo keessa. Den maaltu fara jennee yeroo mari'annu waldaa Oromoo fakkaatu jabaa ka Oromoon hundinuu keessatti of argitu ijaaru jedhamee World Oromoo Congressiin ijaarame. Galanni Dr. Tsaggaayee Araarsaatiif haa ta'uuti guyyaa laman bulchinee as qabee achi qabee kaan as buusee kaan achi butee diige. Dhabamsiise. Oromoon salphatte. Waldeenyi Oromoo fakkaatu. Dhaaba siyaasaa Oromoo illee kan hin taane silaa dhaabbilee siyaasaa Oromootiif humna ta'uudhaaf kan ijaarame kan akka World Oromoo Congressii hin jiru. Oromoo waan akkasii ijaarte illee hin beeku. Garuu maal godhan? Keessuma kennaan diigne. Ofii isaaniitii deebanii walirra duuluun eegalan. Walii galuun dadhabame. Dan 2018 komachuun yookiin warroota biyya galchan komachuun ka biyya alaatti walii galuun dadhabame akkam ta'uu kan jettu taate baay'ee nama rakkisaadha. Kanaaf rakkoon keenya namoota komachuu osoo hin taane ammallee osoo carraan dhufe amma let me tell you this amma osoo carraan dhufe Oromoon dhugamatti walii galee jira. Dhaabbileen siyaasaa Oromoodhaa biyya galanii gamtaa ijaaratan. Wal bira jiranii Finfinnee jiranii. OPDO'n osoo keessaa baate dhaabbileen sadan walitti hafuu hin danda'an ture. Ganaa yeroo ijaaraman maaliin ijaaramte beektaa hooggantoonni siyaasaa hayyoota Oromoo kennu sunni dantaan ijaaraman bu'aan ijaaraman kursiin hanganaa naaf kennamuu qaba kursiin waan abaa'oo keessa biyya alaatti baran ammallee biyyattiin galanii waan dhaabbilee siyaasaa keessatti biyya alaatti baran ammallee biyyattiin galanii kursiin hanga kanaa anaaf ta'a kursiin hanga kootaa walii qoodan osoo biyya harkan qabne jechuudha. Kanaaf ammallee warri qawwee qabatullee dhufee yoo biyya kan qabatu taate gaafiin uummata Oromoo tokkoomsuu danda'a hin danda'an. Jala sararee isinitti hin danda'an. Badhaadhinni Oromoo walii galchuu danda'a hin danda'u. Oromoo ukkaamsee bulchuu danda'a. Oromoo ukkaamamee akka hin bulle. Amma warri biyyaa fi warri bosona jiru waliin qabsaa'uudhaaf hin danda'an mariin dhabamee jira. Naa jasta mee wadda yaadadhu ganna dabre keessa. Atlaantatti wal gahiin amiin Siyaatil bakka ispoortiitti Jawaar fa'aa dabalatee hayyoonni Oromoo hedduu wali hayyoonni Oromoo biyya alaa kun walii galan hin jedhamne. Eessa jira dhaabni sun? Walii galteen sun eessa jira? Is it working? Dissolved. Ummata Oromoo rakkoon Oromoodhaa maal seeti? Ganna yeroo Osfaanaan gaggeeffamu tokko walitti fiiganii achi booda torbaan lama ta'an. Rakkoodha. Kuni maalirraa ofirraa bahuu dadhabu. Dr. Tsaggaayee Araarsaa uummata Oromootiif lokkeerfu. Dr. Tsaggaayee maal ta'e? Waan isa mudate haa ilaallu. Abaa Oromoo kanaaf akka ajaa'ibaatti dubbataa ture. Deeggarsa walitti qabaafi ture. Deeggarsa inni Siyaatilii walitti qabee guyyaa inni Minesootaa ga'u namichi kun deeggarsa walitti qabu akka dhaabamutti labsame. Eenyu Abaa Oromoon. Dan inni illee gadi ba'ee waan inni jedhaa ture dhageenyeerra. Isii keessoon kenna fayyaa hin qabu Osmaan. Dhugaa jiru walitti taa'e. Keessoon maal osoo Abaa Oromoon garaan isaa tokko ta'e
osoo dhugamatti fayyummaa walitti qabaatanii hoogganni abaa'oo woboo walakkaa mootummatti galee walakkaa bosonammaa fa'a. Abiy wanti inni jedhu beektaa waan yeroo dabre sagantaa dabre irra kaasnee turre yeeyyii taarbaasan jechuudha. Keessa keennan nyaatameera rirmatu nu keessa jira. Rirma nu keessa nyaattu kana guyyaa isaan harkanuudhaan yoo doolaara hanga jabduu takka nu kennan kuni deeggaraa kenna cima jennee harka tumnaaf. Namni maallaqa sii kenne hundi diina ta'uu danda'a. Diinni illee ispoonsar si godha si diiguudha. Kanaaf carraan Oromoo qabu. Yeroo Jawaar Faati biyyatti galan warri bosonatti hafe Jawaar Idduulaa ture. Abaa'oon mataan isaanii warri keessattuu dameen biyya alaa jiru Jawaar Idduulaa ture. Warri Jawaar hin deeggarullee warra qawweetti duulaa ture. Abaa'oottis duulaa ture. Look carefully. Guyyaa kan Jawaar hidhame. Hacaaluun ajjeefamee Jawaar Faati yeroo hidhamtu. Jawaariin abaa'oo ta'uu dhiisee maal ta'e? Itoophiyaan naashinaalistii paartii mararaa fa'aa seene. Look. Jawaar Itoophiyaan naashinaalistii jedhee kun asii irra duula. Namni kun Oromoof jijjiirama fideera. Warra bosonatti hafeef ammoo Jawaarillee maal deebisaa ture. Kana booda Oromoo wanti qawwee qabatee loluuf hin jiru jedhaa ture. Then maal gootee this is against each other, against the interest of Oromo at the end. Kiraayisisii yookiin gatii kana hundaa wal qabdee kana hundaa miidhama kana kan kafalaa jiru kan dhiigni irratti dhangala'aa jiru haddallee uummata Oromooti. None of them. Hoogganoota gurguddaa none of them. Kan miidhamaa jiru jechuudha. Kanaaf yeroo sanatti waa jedhaa turre. Haddallee isaan irra deebi'een jedha. Oromoon qawweedhaan qabsaa'ee waggaa 54 kiiloo namni Oromoo jedhamu seeneen beeku. Oromoodha kan ofiin jedhu seeneen beeku. Maybe namni Oromoodha namni jedhu seeneen. Oromoodha kan ofiin jedhee yeroo jalqabaati 4 kiiloo kan seene Abiy. An Oromoo jedhaa kan seene jechuudha. Himataa kana dura seeneen beeku. Agoobara amantii jala of dhossee eessumman jalatti of qabatee Oromummaa isaa waakkatee 4 kiiloo ol seenu ture. Borullee ni jiraata. Borullee ni jiraata. Agoobara biraa jalaa ol dhufu jechuudha. Laal yeroo sanatti wanti nuti jedhaa turre laal waggaa 50 ol qawween qabsoofne jennee Oromoon 4 kiiloo seenuu miti karaa sanuu bahuu rakkoodha. Hayyama gaafata karaa sana darbuudha. Sagadaa addan. Karaa nagahaatiin illee qabsoofne 4 kiiloo imma Oromoo nandhee garuu Oromoo 4 kiiloodha maajoritiin Oromoo silaa warri 4 kiiloo keessa uummanni arguu qabu mana hidhaa harchallee seenee Haacaaluu Hundeessaa fa'aa itti wareegamanii. Kanaaf karaan lachuu hin baasu. Kophaa fiiguudhaan. Karaan nagahaas kophaa fiiddees hin baasu. Karaan qawwees kophaa fiiddees hin baasu. Haala Itoophiyaa irratti yoo ilaalle jechuudha. So maal opshiniin nuti dhiyeessaatiin turre? Oromoo dhageeffadha. Walqeequu dhiisa. Garee kanneen lamaa walitti fidaa jedhaa ture. Kottaa walitti aktivistoonni Oromoo rogeeyyiin Oromoo kan ijaaraman qaamni kunniin lamaa walitti dhufuudhaan ejjennoo sanaan. Kanarratti duuluu dhiisa. Inni kun karaa kanaan waan danda'u deeme isin humna ta'aafi laal. Warra sammuu namaa dhiqan. Sammuu namaa jijjiiran dhabuudhaan waggaa 50 qabsoofne 4 kiiloo seenuu dadhabne. Sammuun namaa dhiqamne waan hin dunnu keessaa seenu malee uummata lafaa kaasuu hin dandeenye. Qeerroo du'a mo'achiisuu hin danda'amne qawween Oromoodhaa kan ture. Dhugaan jiru kan. Garuu gara warra humna gara karaa nagaatiin 4 kiiloo seenee karaa nagaatiin 4 kiiloo seenee gaafii Oromoo deebisiisuun hin danda'amu. Oromoodhaaf humna isaanii 4 kiiloo akka Oromoon barbaadutti godhachuu hin dandeenye. Finfinnee abbaa Oromoo gochuu hin dandeenye. Afaan Oromoo ammoo afaan hojii biyya sanaa gochuun hin danda'amne. Kanaafuu maal irree osoo kunniin lamaa walitti dhufee. Fakkeenyaaf abaa'oo woboo wanti ittiin qeeqamaa ture keessaa tokko laala. Abaa'oo woboo abaa'ummaan mataan isaanii jechuudha. Abaa'oon diiyaaspooraa jiru abaa'oo woboo maaliin qeeqama beektaa? Damee siyaasaa hin qabdanii jedhanii. Kanaaf damee siyaasaa nuuf kennaa jedhu. Because hayyoota biyya alaa jiran kana nuti damee siyaasaa isinii taana isin ni wareegamtanii guyyaa aangootti dhufte ammootu waraanni biyya tiksa malee aangoo hin qabatudha. Warri bosona jirtu ijoolleen hayyoota doktorootatu jibbee bosona seenu. No maraayyuu ni dandeenya. Isi kuni maal fidaree? Ego fidaa jechuudha. Ego. Not only that. Guyyaa hayyoonni Oromoodhaa Jawaar Faati Baqqalaan fayyadaman warri Oromoo Koongirasii illee dabalatee aktivistoota Oromootiin illee miidiyaalee Oromoo yeroo sana jiran wanti hojjetamaa ture maali? Hiriira bahuu san cinatte jechuudha. Sagalee ta'uu sanan cina wanti hojjetamaa ture hayyoonni Oromoo walitti dhufanii miidiyaa Oromoon qabdu irratti akka hojjetaniidha. Jara keenya hayyoonni Oromoo hayyoota jedhamee eengadda walitti dhufe kun bara guyyaa sana lakkii hoogganni keenya mana hidhaa jira. Nuti hooggana ta'uun barbaannu lakkisaa jennuun jedhan lakkisaa akkasii miti. Sun hin dalagu. Hooggana mana hidhaa jiru kana baasuudhaaf hooggana biraa nu barbaachisaa jedhaa ture. No. Isaan mana hidhaa jiranii ammallee isin nu gootanii isin aangoo kana nuuf kennitanii hawaasni nu shuumee osoo hin taane hawaasni nu afoo nu kaayee osoo hin taane namni hooggana sabaa ta'u cabsee bahuu qabaas hin jedhan.
hayyoota tunuun jedhe kan ofii isaatii cabsee hanga bahutti Oromoon gabrummaa jala kufe. Waliin miidiyaa tokko irra taa'anii hin hojjennuudhaan akkallee hayyoonni walii galan hogguu jedhan an sodaachaa ture eessa jiran wayyoo warroonni dheengadda siyaatilii walii galanii waliin dubbatan. Akka eessa jiru? Weeraan ta'e waliin deebi'anii dubbatu moo kora oosaa godhan. Korri oosaa ji'a jahaan waggaatti ni gaggeeffama. Kora oosaa stadiidha. Yaa garuu qabsoon every single day, every single minute, every single second jiraachuu qaba. Eenyudha rogeeyyii Oromoo walitti qabeetiin kan mariisisaa jiru. Hoogganni tokko jira. Namni tokko ijoollee miidiyaa irra jiran tan saba isaaniitiif sagalee ta'an, tan riraaf bo'an, tan harargeef bo'an, tan wama Oromoon keessa jiru hunda Oromoon sagalee ta'an. Mee hoogganni siyaasaa tokko guyyaa tokko walitti qabee mariisee jira? Hayyuun Oromoo tokko guyyaa tokko walitti qabee mariisee jira? Zero. Hin jiru. Kanaaf keessoon keenya rirmaan nyaatameera. Walii galuun dirqama ta'a. Yeroo Dr. Tsaggaayeen walitti Oromoo keenya garasii keessaa inni ba'e namoonni hanga hafanii walitti hafnee hanga tokko deemamee ture wanti sun. Garuu maal godhamee dhumarratti maal godhame? Walitti Oromoo Koongiresii Tsaggaayeen haa jalqabu malee diigamuumsa isaatiif kan dhumaatiif kan ta'e maali? ABO. Maal godhan? Hin yaamne hooggana kan kootu ibsa sirraa barbaanna hin dhufan. Kootu waliin mari'annaa hin dhufan. Qubaas hin qaban dantaasiif hin kennan. Har'aa guyyaa TPLF waraanaan dhuftee 4 kiiloo seenuudhaaf isin lafa shaqaa kana keessa gasseente guyyaa jaha seennaa jedhanii jarri. Guyyaa jahaatti 4 kiiloo qabannaa jira. Akkuma faandoo eessa jirarree guyyaa jaha miti waggaa jaha qabachuudhaaf deemaa hin jiran. Ummata Oromoo humna qaba jettee qawwee qabu of amat abdattee deemta taanaan you might be the first person to die. Beekumsa qaba beekumsa kanaan ummata kana bitattee osoo ati deemtu you might be the worst person to lose everything. Kanaaf beekumsi qoftis gahaa miti. Qawween mataa isaatiin ajjeesa malee galma Oromoo geessuu hin danda'u. Oromiyaa keessatti akka durriyyeen qawwee hidhattee uummata Oromoo rakkisaa jirti. Faannoon Amaaraa maal akka ture yaadatte? Ani faannoon Amaaraa Oromiyaa keessatti qawwee hidhatee uummata Wallaggaa ni ajjeesa harka muraa jedhee qe'ee isaa irra guba jedhee namni dhugamatti Wallagga irratti faannoo Amaaraatiin rakkoo akkasii hin jedheetiin diriin godhe jira. Namni tokko yoo jiraate nabiyyi ta'uu qaba jechuudha namichi sun. Hin jiru. Kana hundaa kan nu geesse mootummaa kanaan mormina jenna garuu ofii waliin qabnu. Ofii waliin gallu. Yoo barbaachisaa ta'e mootummaa kana ta duratti jedhu sanii bar saree ollaatan jedhe sana jechuudha. Mormitoota garuu mootummaa walii galu warra mormuun osoo hin taane jechuudha. Maaliif kan kun taabeetta? Seenaa takka qofa hidheetiin ofirraa baha. ODF dhaabni jedhamu kan leencoo lataa ijaare. Leencoo lataa ODF guyyaa ijaaru nama aangoo olaanaa ODF leencoo xaanee qabu tokko waliin teenye. Waliin teenyee nuti yeroo sana kawaa'oon ture akka yeroo sanatti. Maali ODF wanti ijaartan kuni maali? Oromoo Dialogue Forumii gootaniiti deebitanii Oromoo Democratic Front jettanii. Maaliif kana gootanii ejjennoon keessanoo maali jedhee gaafannaani warra harka Ethiopian shall continue jedhu sana. Maal nuun jedhe? Clearly dhugaa jiru dubbachuun barbaachisaa waan ta'eef waan kana jedha. Nuti jedhe warri leencoo lataa jechuudha. ABO'nis KWO'nis yoo jijjiiramni kun Rabbi godheetiin fidee dhumate yoo biyyatti gale wanti nuti sirraan argannu akka hin jirre ni beeknaa. Garuu nuti kanarraa kan ka'e jechuudha. Isinirraa akka waan arganne hin beekna. Haaluma dantaa ofiitiif akka uummata yaadallaa. Ummatichaaf miti bar dantaa ofiiti gaafiin kun gaafii dantaa ofiiti malee gaafii ummatichaatiif miti ODF gadhaamni jedhamu kan ijaarame jechuudha. Maal nuun jedhe isinirraa ABO'n illee isinillee akka waan akka mongoon hin beekna dhaabbilee biroollee darazzareeti nuti OPDO powerhouse goonaa nuun jedhe. OPDO powerhouse goonaa. Isii jalaan waan barbaadnu ni argannaa aangoo miti naan jedhe. Magaalaa kana jira. Isii qabsaa'onni Oromoo qabsoo dhaaba siyaasaa ijaarachuu jechuun kaayyoo Oromoo galmaan gahu osoo hin taane ofii isaaniitii dantaa argatanii dhaaba Oromoodhaaf dhaabbatu fakkaatanii kan aangoo irratti uummata darraa jiru achirra tursiisuu warra barbaadantu jira jechuudha. Not just that. Duratti waan kaastetti ture. Leencoo diimaa naga'oo waan ati jetteef waan kaasa. Guyyaa Rabbi isaaf haa araaramu har'a inni bakka dhugaa jira Liban Waaqoo Landan irratti. Itoophiyaan har'a isin jettan tun Oromoo akka barbaadutti saganticha KWO dubbise. Akka Oromoon barbaadutti gola tana ilma kiyya, gola tana intala kiyya, gola tana
anatu ciisa jedhee addaa mummuree akka Oromoodhaaf taatu tanga hin ijaarannetti nuti Itoophiyaatti hin gallu bosona shiraannaa yeroo inni jedhu Diimaa Nagoo DC Amaara waliin taa'ee deebiin inni kenne. ODF keessa taa'ee jechuudha. Deebiin inni kenne arraba ture gaafii sanaa. Qeeqa ture gaafii sanaa. Diimaa Nagoo hooggana maali? Hooggana abaa'oo duraaniiti. Look carefully. Guyyaa abaa'oo keessa turan maaliif qabsoofna jedhanii turan. Itoophiyaan akka Oromoon barbaadutti Oromoo akka taatutti. Garuu guyyaa namni tokko gadi bahee namni biraa osoo ofii jedhanii bari harka tumsiifatanii. Garuu guyyaa namni biraa dhugaa sana afaan nama biraa irraa baatu warra dhaga'uun barbaanne jechuudha. Kanaaf rakkoon Oromoo rirmaa siin jedha. Keessoo kennaa, keessa baandaan jira. Keenya nu keessa yayyiin jirti. Yayyii kana of keessaa baasuudhaan hooggantoonni siyaasaa Oromoo, hayyoonni Oromoodha. Afi achi fiiganii kora yeroo silaa ganni dhufu beektaa kora abaa'oo, kora woboodhaa, kora maaliitti heddummaadha. Amma dhufaa jira. Kunillee as magaalaan kun amma biizii wal gahiidha. Kan godhamuu qabu kora Oromummaati. Kora dhaaba siyaasaa tokkootiin kora Oromummaadha. Kora sabboonummaadha. Godhuu barbaachisa. Walgahii akkasiiti. Kan hayyoonni Oromoodha walii galanii deeman osoo hin taane waan irra walii galan sana uummanni beeku. Waan irra walii galan sanatti uummanni ijaan taane ilaalu osoo hin taane deeggaru. Isaan illee walgahii suuraa ka'anii suuraa fafacaasanii mootummaa Itoophiyaa ittiin shoorar keessina jechuudhaaf propoogaandaadhaaf dalagan taanaan uummata Oromoo miidha malee uummata Oromoo hin fayyadu nurraa dhaabuu qabanidha. Yoo dhugumatti walii galan qabatamaan in action tokkummaa in action yoo ta'e qofaadha Oromoo kan fayyadu. Kanaaf rakkoon kana keessaa bahuudhaa fi hayyoonni Oromoo gatta'anii uf laalu warri dhaaba siyaasaa warri qawwee harkaa qabanillee bakka Oromoof yaallaa jarri kunis Oromoodha walii gallaa waan isaan jedhanii dhageenyaa jarri illee nu dhaaganii nu afoon dhaabbatiin isaan afoon dhaabbannu kan jedhu hangam finnetti mootummaan kun carraa bal'aa argachaa jira. Ulfaadha. Yeroon keessa hedduu galatooma waan guddaa fi waan hedduu Oromootti dukkanaa'ee Oromoo hubachuuf illee nama rakkisu waan hedduu adda nu baaftanii hedduu galatooma. Gaafima kana tokkocha isinii kaasee sagantaa kana goolabna. Dhuguma aktiivistoota Oromoo jiran keessa nama yeroo hunda ifannaa tokko malee abdii murannaa tokko malee rakkina hawaasa keessanii dubbachuudhaan beekamu keessaa yeroon keessa nama tokko. Amma akka aktiivistoota Oromootti yeroo hedduu yeroo qabsoo maastar pilaanii qabsoo qeerroo kana Jawaar geggeessaa ture ajandaa mootummaa osoo hin taane ajandaa qeerrootu kennamaa ture. Ajandaa hooggansa Oromootu ajandaa kennaa ture mootummatti. Isaantu ajandaa isa wajjin akka taate ture. Amma ammootu sirna amma bilchiginnaa kanatu ajandaa qabsaa'ota Oromootiif aktiivistoota Oromootiif kenna. Ajandaa kennuuf fudhachuun garaagarummaa bal'aa qaba. Kanarratti ajandaa yeroo barbaaddu yookaan waan uumame qofarratti dubbachuu waan miidhame qofarratti dubbachuu ta'e miidiyaan Oromoon qabdus fakkeenya OMN yoo fudhanne qofa ta'ame qofarratti dubbachuu qofa ta'e. Sirna ijoollee hidhattee bosona jirtus haa ta'uu dhaabbilee siyaasaa Oromoo ta'e biyya keessa akkuma sanuu akkuma mareefuu kaaftan abaa'oon waan wayii haga tokko sochii agasii godhuusanii appreciate gootan. Kanaaf akka aktiivistoota Oromootitti maaltu eegama aktiivistoota Oromoo irraa? Bifa qindaa'een aktiivistiin Oromoo yoo hojjechuu danda'a waan jedhu kanarraa mee naa dubbadhaatii sagantaa kennanii qoodha. Hedduu galatoomi. Dur Oromoon dargaggeessi Oromoo hayyuun Oromoo mootummaa sanaaf ajandaa kennaa dhugaadha. Amma immoo everyday raayyaa miidiyaa facaasanii ajandaa uummataafis kennamaa, ajandaan nuuf kennamaa, tiiktookiin fuudheetiin ilma namaa karaa baasaa jira. Inni miidiyaan kaleessa ajandaa diinaaf kennus wanti inni ta'aa jiru maali? Ajandaa mootummaa biyya bulchaa jiruuf laachuu osoo hin taane ajandaa isaan uuman irratti react gochuudha. Reactionary taanee jira. Kuni gaafii takka illee hin qabu. Yookiin kun maaltu asirra galatoon tan galchu? Jawaar Muhammadiin amma galatoomii jedhama. Jawaar Muhammad marii dura galateeffannaa diran wanti inni amma itti jiru ajandaa diinaaf laataa jira. Clearly beeka. Ajandaa diinaaf laataa jira. Ajandaan Jawaar kuni garuu poostii peejii Jawaar qofa irra jiraachuu isaattu hanqina. Hanqinni guddaan isa kana. Jawaar akka nama tokkootti miidiyaa Feesbuukii mataa isaa fayyadamaa wanta achirratti poostii ta'u nama hedduutu argaa. Diinni illee waan kana ilaalee rifata. Akka malee diina rifachiisa poostiin Jawaar tokkochi. Because
namni miiliyoonaan yeroo masa wal gaa waan ta'eef. Garuu humna nama tokkootiin ammas mootummaa kana diiguun ni danda'ama. Jeequun daayisuun ni danda'ama. Wanti Jawaar Mohaammed hojjetaa jiru, rakkoon Jawaar Mohaammed saaxilaa jiru, babbaasaa jiru kana akka ukkaamamu mootummichis amma wanti godhaa jiru ajandaa biraa nuuf kennuu jira. Fakkeenyaaf kitaaba seenaa obbo Leencoo Lataa yeroo barreeffame keessatti ajandaan achirraa ka'e keessattuu ajjeefamuu qabsaa'ota lamaatiin wal qabatee hawaasni Oromoodhaa waan Jawaar Mohaammed poostii godhu sana dhiisee ajandaa du'a qabsaa'ota lamaa irratti akka xiyyeeffatu yookiin Leencoo qofa irratti akka xiyyeeffatu godhan. Mootummaan kitaabni sun obbo Leencoon humna isaatiin barreesse, maalii isaatiin barreesse, isaa miti kan barreesse. Kan qabaa turellee duuda duubaan kan hordofaa ture. Even gurgurtaa keessa beektota irraa wanti nagahee kitaaba maqaa Leencoo Lataatiin barreeffame san kan gurgurellee kaaduree mootummaati. Bittaaf gurgurtaa isaallee mootummaatti to'ata. Raabsaa isaallee mootummaatti to'ata. Bakka raabsaan gahetti dhaabaa kan jedhellee mootummaa. Dhaabsifamee jira yoo amma deebisaniitiin itti hojjetan hin beeku malee. Ajandaa sii kennanii ajandaan sun ammoo hawaasa daran diige beektaa. Keessattuu Tuulamaa fi hawaasa akka hawaasaatti siima. Hawaasa Tuulamaa fi hawaasa Maccaa yookiin ammoo Shawaa fi Wallagga jidduutti jechuudha. Wanti sun komii babal'aa kaasee yaada hedduu fidee uummata sana diiguu irra yeroo gahamu kitaabicha san karaa irraa qaba hanga jedhamu ajaja dabarsan. Jaarsi yookiin manguddichi obbo Leencoon jechuudha to'annaa takkallee kitaaba sana irraa kan qabne naa hime namni keessa isaa beeku. It's agenda maal irraa daayiverti gochuudhaaf waan Jawaar Mohaammed poostii godhu kanarraa jechuudha. So Jawaar Mohaammed miidiyaa irrallee dhufa ofii isaatii poostii gochuu ofii isaatii hojjechuu qofa osoo hin taane aktiivistoota qabatee yoo hin deemne akkuma yeroo darbe maybe abdii yeroo darbee kutatee ta'uu danda'a Jawaar. Honestly speaking. Abdiin inni warroota laal raabaadorii irra ture asii biyya gallaa maal ta'e diddatti garagalan. Hundi isaaniitu harka Jawaarii irraa nyaatanii Jawaarii dulla garagalan. Maaliif garagalanii isaantu beeka. Amnaa gana si'a asirratti waan sandee. Ammoo Jawaar amma waan isaa poostii godhu kana akka ajandaan kamuu yoo dhufu ajandaan diinaa kamuu yoo gadi dhiifamu ajandaa miidiyaa akka hin taane gochuu osoo danda'u san gochuu irratti hanqinatu mul'ata. Jawaar yoo xiqqaate neetworkii ijoollee amanamoo ta'anii I know that nama hunda amanuu hin dandeettu because guyyaa tokko walgahii isuma hojiinuu magaalaa kanatti teennee wanti walgahii taa'ame sun bariisaa oppidoo irraas deebi'e. Namoonni waan san godhan maali namootuma inni amanee ofitti qabe. Nama amanuu rakkisaa ta'e. Garuu akkasuma osoo ta'ee jiru ijoolleen aktiivistootaa, ijoolleen rogeeyyii hadhas kutannoodhaan uummata kanaaf hojjetan kan ammootu akkam taana jedhanii hayyoonni beektaa rogeeyyii kana hayyoonni ofitti hin qaban. Hin callisa rogeeyyiin. Yoo hayyuun calliseetuma mana galee kan taa'u taate hayyoonni Oromootuyyuu callisan. Kan boru osoo biyyi sun waa fiddeeti aangoo biyya sanaa argatanuyyuu ignoor hawaasa kana aktiivistoota kana godhan ani maaltu na iyyisiisa jedhanii jaraa horii callisu jira. Kanaaf hanqinni jiru Jawaar Mohaammed fa'allee taanaan neetworkii fedhi qabaachuu danda'a. Garuu yoo neetworkiin dhossaadhaan dalagu kan jiraatu yoo taate I don't know. Akka nama tokkootti walii ni barreessina, walii ni dubbanna. Garuu akka hayyootaatti, akka rogeeyyiitti walitti qabanii ajandaa bocanii, ajandaa kaanii dhugama Oromoo irratti beeku. Dhugaa Oromoo sana bifa duulaatiin gaggeessuu irratti hanqina guddatu jira. Kana sirreessuu barbaadan taanaan caasaa gahaa qabaachuun barbaachisaadha. Namni tokko kophaan boba'u tokko kophaallee hin murteessu. Garuu waan jalqabe iccitii inni baasuu jalqabe kana iccititu bahe malee gaazni waliin hin jiru. Boba'aan hin jiru. Yeroo baay'ee qabsoo Oromootiif boba'aan eenyu? Artistoota Oromooti. Artistoota Oromooti. Rakkoo uummata Oromoo boba'aa itti godhanii hiriirallee yeroo bahan ijoolleen sirba eenyu dhageeffataa deeman. Waa'ee maaster pilaanii ni yaadannaa, waa dhumaatii ilmaan Oromoo yaadannaa. Artistoota Oromoollee ofitti as qabanii yeroo ammaatti dhugaa Oromoo aartii calaqqisiisuu danda'u yoo ka hin hojjenne rogeeyyii qofaa miti beeku. Yoo hojiin aartii rakkoo Oromoon har'a keessa jiru kana kan hin dubbanne artistoonni Oromoodhaa mootummaa faarsuu qofa konsertiidhaan asii achi kan fiigan yoo ta'e rakkoo keessa jira. Kan abbaan dhufaa madaalu lakkii hojjennee jirra rogeeyyii harkaa qabnu qabna artistoota Oromoo harkaa qabnu qabna kan jedhamootaa gaafiidha. Laal artistoonni Oromoo iccitii fakkeenyaaf guyyaa amma teediin sirbe artistoonni Oromoo hedduun isaanii sirban isaan taasise. Garuu dhumaatiin Oromoodhaa hedduun turre dhumaatiin karaa Harargee irratti shofeeronni dhumataa jiran kun raddaatonni dhumataa jiran kun sirba naman sirbisiisu.
Umaatiin Arsii keessatti gaggeeffamaa jiru keessattuu shirkarraa hanga muneessaatiin bahu dhugaa kana naman sirbisiisu naman dubbachiisu buqqa'uun ummanni keenya qe'ee isaa irraa buqqa'e manni irraa diigamee dirree irratti hafee homeless ta'e. Artistoota Oromoo cal'isiisuu qaba. Bara ummanni Wallagga keessan nageenyi dhabamee Wallaggaa qubatee Burraayyuu nagaan jiraachuu dadhabe bara. Wallagga irraa nagaa dhabdee faandoon buqqaatee jeequmsaan buqqaatee Burraayyuu dhuftee Burraayyuutti nagaa dhabdeeti jirtaa bara. Obboleessi Jaalmarroo waggaa 4 oliif mana hidhaa keessatti dararama. Jaalmarroon kan biraati. Obboleessi isaa kan biraati. San Burraayyuu darbee gudeeddiin nama kana irratti gaggeeffame ilma dhiiraa irratti gaggeeffame yoo dhan sirbaa miti qawwee nama fudhachiisu lafa. Isa kana immoo nama tokkoon yookiin peejii tokko qofaan hojjennee gaafii uummata Oromoo deebisna 2018 guuzaan hojjennee gaafiin Oromoo fudhatamtee deemte. Guuzaan hojjetame jechuudha. Garee hundaan hojjetame jechuudha. Amma immoo achi hanqisaa jira. Kana gochuun keenya diina kanaaf umrii dheeressuu waan ta'eef. Hayyoonni Oromoo walgahii keessan tan suuraa kaatanii uummataaf facaastanii uummata wal akka gammachiisan. Ani yeroo sanii namoonni garaagaraa waan jedhan yeroon geessee waan kana keessa jirtanii hangam qoo qabdan akkamiin lafa bu'aa jennaani yaaduu waan keessuma jirraa qofa jenna. But nobody even consulted any activist. Single activist isaan consult godhan hin jiru. Hin jiru. Kuni qaanyiidha. Kuni humna qaban wallaaluudha. Riisoorsii Oromoon qabdu wallaaluudha. Kanaaf riisoorsii kana itti fayyadamtan taanaan hawaasa kana dhugamatti bilisummaa inni barbaadu mootummaan fedhaa jijjiiramuuf yaada dhiisu garuu du'a ummata Oromoo du'aa jiru. Ani yeroon geesseedhaa miti Jawaar aangoo irra bahee dhabaate Baarroon aangoo irra bahee dhabaate dhimma kiyyaa miti dhugaa isinitti hima. Dhimmi kiyya maali? Haati Oromoo dararamuun ajjeefamuun du'uun ilmatu bosona jedhamee ajjeefamuun daa'imman dhukkee daaraanatti kaasdee bulchaan gandaa daa'imman lama rasaas harka baatee deemuun ajjeesuun namni karaa Harargee kana bar nama warra Harargee deemne halkan deemna karaa Harargeedha. Haati sa'aatii 3 kaatee halkan keessa ganama subii yoo lafti bariituuf Finfinnee jirraa ture. Hatta guyyaadhaan deemuun sodaatan. Isa kana hambisuudhaaf ammoo miidiyaa irra qofa poostii gooteetiin hambistaa? No. Baankiin mootummaa bakka gargaaraa jirutti iccitiin ummata keessaa bakka dhufaa jirutti kan ta'uu qabu maali kuni duula barbaada. Waan nama tokkoon jijjiiranii miti. Waan nama tokko ajandaa TikTokis kennanii si harkaa laamsessaa jiranii. Kanaaf itti yaadaan dhaamsa kooti. Kana sirreessuu qabnaa guyyaa kana sirreessine fedhu filatamtee 4 kiiloo seenta. Wanti Oromoon beekuu qabu. Filatamtee 4 kiiloo seente TPLF bara jijjiiramni dhufu bari. Filatamanii 4 kiiloo seenanii waggaa tokko keessa qabsoon lafaatti ka'ee dhabaman. Filannoon kun gaggeeffamee 4 kiiloo seenuudhaa miti dubbiin. Filannoon kun gaggeeffamee du'a Oromoo irraa dhaabdee gaafii uummata Oromoo yoo deebisa ta'e waggaa kan filan. San ta'uu baannaan yoo diyaaspooraan wal ta'e yoo rakkoon Oromoo kana wal taanee waliin dhiibuu danda'ame jechuudha. Ilmaan Oromoo hundi isaanii jechuudha. Tokko osoo boodatti namni qawwee qabus harka duraa karaa nagaa hin qabsaa'ullee yoo karaa sanaan deemne jijjiiramanii finna san ta'uu baannaan waggaa kanan kanaa miti waggaa kanan itti aanullee du'aatiin Oromoodhaa akkanuma itti fufuuf deema yeroon geesseen geetti maal jedhanaan jedhaan qabadhata. Ayyee yeroon geesse hedduu galatooma dhugaa dubbachuu sagantaa kana keessatti waan hedduu Oromoon namuu tuttuqee ilaaluu qabu namuu eessa jirra jedhee mataa ofii kana hojjechiisuu qabu waan hedduu nu kaaftanii dhuguma hawaasni hayyuun isaa tokkummaa hin qabne abbootiin amantaa isaa tokkummaa hin qabne ka hawaasaa waliin hin qabne ka namuu kophaa isaa deemu aktiivistiin Oromoo ka wal quba hin qabne artistiin Oromoo ka waan Oromoon dubbanne uummanni kun egaa rakkoo uummanni kun keessa jiru akkitti callisanillee kan nama dhibu waan hedduu galatooma sagantaa kana kanumaan goolamne yeroo biraa sagantaa biraatiin akka walitti deebinu abdii qaba. Toota Oromoo 360 sagantaa kana fakkaatu ka biraatiin akka walitti deebinu kanumaan nagaa isinitti dhaamadha. Akka waa irraa barattan abdii qaba kanumaan nagaa isinitti dhaamannaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.